Suna biran darbinu nagargaari. Akkana maa akka biyyaa koo baradheera. Nagargaari. Kunoo akka hiriyaa koo lafa yaadeen geenye. Nagargaari na biran darbinu akka hiriyaa koo baradheera akka hiriyaa koo galman geenye. Kunoo asin ta'u. ما فكرت بدك غلط تجري واقع سجباب نجان قال بوليس نجاري بوليس نجاري نبرندر بن نجاري بوليس نبرندر بن فودا بيس يا فود ما لا جول لكم أمنا كبر ديس دوكان في بوين أمنا كبر سدوكان سركانا نجاري نبرندر بن نجاري بوليس نجاري نجاري وبوليس نجاري نبرندر بن بوليس أدري تسكر تسين جنين بوليس نجاري أكونو فتح نجار تاكس تجارة أراد أدري تهاي تسين جنين أنا كمان لأنه كي يبغى يسوي تسين جنين جرين أراد أو بوليس نبرندر بن بوليس هاتي بعدين نجاري بوليس كستنا تناسي كيف نجاري بوليس ما بلا برتين يا ديس إيشيكا بريتي إني سكابو سايسن كمني مكة أكستي لبت إيجا مكة لرمو ما نبري أكستي أربعة أبو بيتي أديكم كنمو قرص الرأي تبعتي وانا كم مستوى أنا بس جينا فوق كسر بس جرينا على القبر أبدي كتابي بسام أبدي وانا كفتوا جبات Baka. Hayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan isin haa qaqqabu jecha arras akkuma koo duriittan keessummaa nama guddaa nama kabajamaa abbaa qabeenyaa tokkoon qabadee jira. Namni kun eenyudha laata jettanii akkasii yaadaan dhiphataa jirtanis naaf galeera. Sanaaf immoo gara keessummaa kootti dabarsee wal bartanii afgaaffii koos itti fufuuf hin jira jechuudha. Bagana kan dhuftan. Bagana kan eegdanii. Waamicha koo kabajanii waan asitti argamtaniif ulfaadhaan sirii jira. Galatoomii sa'aatii kana itti yaaddanii naaf yeroo ibsaniif baay'een isin galateeffadhanillee. Haa ta'u galatoomaa inni ammas irra deebinee jalqabumaaf akka ta'utti maqaa keessan namni hin beekne ammanattis waan jiru miti haa ta'u malee garuu godhamuu waan qabu maqaa keessan jedhaatii daawwattoota keenya wajjin wal bartanii gaaffii koo hin haa ta'u egaa maqaa kollee hawaasni baay'een illee ni beeku. Haa ta'u egaa isin gaafatanii kabajaa keessaniif jecha hawaasni kunis baay'inaan akka inni dabalee na baruu fi ani maqaan koo beekamaa Diingataan jedhama. Hawaasa koo biratti beekamaa fi jaallatamaa akka ta'e illee hawaasni magaalaa keenyaa fi naannoo keenya hundumtuu ni beeku. Haa ta'u gaariidha. Egaa waa'ee isin qabeenya keessanii nagatiteef kan beekamtan waa'ee qabeenya keessanii ilaalchisee oduu adda addaa jira. Warri kaan isaanii dhaalaan kan argatan qabeenya kana jedhu. Warri kaan jawwee faa qabu, asguurii qabu. Maal jettu mee sanamni akkas jedhu kana irratti mee? Yaa? Egaa sareen nama hin beeknetti dutti jedhu miti ree. Namni nama hin beekne duduubaan waa baay'ee haasoti isheen mandara keessa naannotee ani hojii koo malee maal laga kuni jechoota haala goonnaa isaanii fi namoonni nama hin beekne duduubaan haasaa waan ta'eef ani hojii koo malee waa'ee kanaas hin beeku. Wanti guuru suni anaaf guura taanaan isaaniif maaf guureen gashine ree. Wanta akkas jedhamu sobadha. Dhaala kan jedhamus ani dhaaleeru hin qabu. Asirii dumbulloorraa kaaseen hanga fooqii gamoowwan adda addaan ijaaruutti kan ga'e dabqee xaareen malee akka isaan haasa'an kana miti haasota odeessituun ani hojii koo itti fufa. Haa ta'u weel inni kun gaariidha. Egaa
abbootii qabeenyaa jechuun akkuma beekamu hojii isaan hojjetan investimentiidha. Rakkataa gargaaruu, dhukkubsataa yaalchisuu, hospitaala mana barumsaa ijaaruu waan meeqa isin mee maalitti jirtu kara kana? Egaa kuni wanta gaaffii hin qabnedha. Hawaasa ofii gargaaruu deeggaruun waaqa birattis jaallatamaadha. Hawaasa birattis jaallatamummaa fi kabajamummaa nama gonfachiisa. Anis kanarratti gahee koo ba'an ture. Tajaajilaa gaafatte kana baay'ee isaanii kan ittiin dubbanne olittiin tajaajilaa jira, gargaaraan jira. Hawaasa keessan akkasitiin bira dhaabachaa jirtu jechuudha. Eeyyeeka. Baay'ee oolmaa guddaa sabarraa qabdu. Haa ta'u karaa biraa akkamii jireenya hawaasummaa irratti namoonni hojii qabeenyaa biizinasii adda addaa qaban kun hawaasummaa irratti badaa rakkoo qabu jechuun sa'aatiin isaan gahuu dhiisuu danda'a waan ta'eef mee akkamii deddeemtanii nama rakkate gaafachuu fa'aa lafa boo'ichaa maal dhaquu kanarratti jechuudha. Haa ta'ullee egaa malee yeroo baay'ee sirriidha. Hojiidhaan baay'een mudamee tura. Garuu haa ta'uyyuu malee hawaasni kan hin beeku sa'atii koorraa hireen yeroo itti deemee namoota dhukkubsatan, namoota rakkatan bakka adda addaatti gargaaruu fi ilaaluutu ni argama. Hawaasni koos immoo kanaan na beeka. Kunoo hiyyeessota daandiirra galan warreen kaan hojii mana kootti galchee waajjira adda addaa keessatti qacarsiiseen hojjechiisaa jira. Warra kaaniif nyaata dhiyeesseen warra hojjechuu hin dandeenyeef illee ganamaa galgala baay'ee isaanii qallabaa jira. Hanga 300, 400 ta'anitti illee kunoo hojii uumeefiin hojjechiisaa jira. Hiyyeessotatti kunoo uffata warra hin qabneef illee uffatatti uffiseen gargaaraa ni jira. Mana isaa Gargaara waraabni. isa nan gashu sana ni laallatu garuu wanti isin haasa'aa waan dhugaa miti. Waan dhugaa miti. Waan dhugaa irraa fagoo akkamittiin Keessummaa koodha. keessummaa kabajamuu yoo ta'e waan tokko waan san haasa'an kun waan sirrii miti. sirrii miti kottu kan sirrii taane kottaa ta'e haasee qaal. Boleessa koo ani mirgaa san qabu mirgaa san gosa arbaataa miti. Garuu asitti akkasii. Mirga maalii Waan qabda? akkasii haasa'u Mirga maalii qabda zeedha? Turaas tasgabbaa isaasi. waan hin goone godhe jedhani gaafa Maal hojjechaa jirtu? Maal waan hojjetaa jirtu osoo hin beekin dhufte nu jeequu kee biyyuu itti gaafatamta kun. kun Kun waan achi dhugaa irraa barbaarii. fagoo boleessa Lakki lakki. waan dhugaa irraa fagoodhaan kun. Akkasumatti maal? Ana boositu dhugaa dubbachaa jira. Na gorsuuf yaalina Tasgabbaa isin. Hojii baratti na tot beeka. Isheetu na beeka moo nama kana miti kan na beeka. Namoota akkasii kan hin oolus. Namoota guddaa namoota kabajamoo hojii beekama malee namoota akkasii miti waa'ee fufaa beekan. Kuni hattuu sobduu. Daawwattoota keenyaa dogoggora humneef nuuf galchaa jechaa maaliif akkas gootati? waan jirre gaafa haasa'amu dhaabadhee Maaltu maal ta'e? callisanii nu qabaan dhugaan gaafa jallatu callisanii Maal turi maaltu maal ta'e nan akkas gootati kun? dhaggeeffatas immoo gaafa isaan dhufaa turan sirrii kun taajabaa ture. Karaa gubbaarra nama taa'ee kadhataa kadhatu hiyyeessa taa'ee kadhatu waan nyaatu hin qabne karaa irratti dhiitanii wayyaatti ciranii bira darbu. Isaan akkas godha. Isaan wanta akkas godha warra mati obbo kabajamoo itti warra waamte kuni waan isaan haasa'u hojjetan kuni waan qaanessadha waan nama salphisu waan nama akka namni ol jedhee ilaalee hin deemne nama godhudha hawaasa keessa akkamittiin hawaasa keessatti akka godhufan hawaasa keessaa ba'an hawaasa keessaa dhiisan akkamittiin akkas godhu itti deebi'anii kun koo isinis gaafa nama waamtan obboleessa isin gorsaan miidiyaan kunis miidiyaan Oromoof dhaabbataniis gaafa waan akkasii hojjettan dura seenaa namaa qoradhaa dura duuba namaa qoradhaa malee callistanii abbaa arge hayyoota tattanii beektota tattanii ogeessota tattanii warra si waamtan kuni dura isaanii seenaan isaanii qoradhaa seenaan isaanii maal akka fakkaatu qoradhaa malee callistanii abbaa argitan Haa ta'u waamtanii yeroodhaaf yaada biraa qabda. ani caalaa wanta naasuun qabu. Ayyee daawwattoota keenyaa dogoggora humneef nuuf galchaa jechaa kunoo rakkoo uumame agartaniittu. Dhugaan lafa inni yeroo ammayyuu hin beeknu abbaa qabeenyaa qaba ta'uu namicha amma dubbachaa ture qaba ta'uu hin beeknu nuyi. Haa ta'u malee garuu qophii keenya irraa garuu asuma irratti walitti qabne irraa galatooma. Jiraachaa hin haftu qaa jettanii duuta kan jalaan dhimmisu mee akkamiin guuta maaf namaan dhimmitu maaf jetta of qofaa beekaa ofiin jettus ati wallaalaadhaan doofaa dhugaa maaliif jallistaa seenaa maaliif haqaadhaa waan hin goone godhe jettee daba harka keetti faalta sumaan jedhe dhageessa miti isa seenaa dabsitu isa dhugaa jallistu yaa hayyuu koof abbaa qabeenyaa yaa ogeessaaf dhimma nageenyaa hin haqaaqin haqa saba kumaa isa tittiin boontu muxu jedhee dhuma inuma dhuman sin jedheedha fudhatteen galtu manatti
Injibbin argaasaa inifatiin deegaa borni kaa'amachi tarii maaltu beeka? Tarii maaltu beeka? Sumaan hin jedhe laa. Naa agartamani sumaan hin jedhe. Kan caalaa waan agarsiisu hin qabu naan. Sitti meera wanta hojii galee sitti meera. Bareeda.